بيتك أنا والله يعني كذا نمني كذا نمني عشان ده والله تقول بقول لك بردو آتي اسمع ميديا فولت هاي عندها بكادو خلو كوفي بقول له ما يتكا يكو بريجا مونت سنت ميديا سنني مكايا مو يجلي ركني والله سجى يرو جال لا جاني يرو جبا في دني مني فايزوي انت لا سوى لي فلاني سنقودني انت الانترفي سنقوت سن اسمع أنا ولا يوراني أصاب غير الراهي فتي برا انت تيجي من مقبلتي جت جال لا إبسف اوكي يا سلام بس الدين هو بيسمونه نتي مو ترتلو ولا اسلام ميديا خنو دي ميديا دو درامي ميديا صدر كاسا اجت خن حواسا في نما انترفيو قولوا ادان ايجي يا دول كده تيجا باسوجرا ميديا سمون كم نربو ما رسل بيني ماشي نايم مين بيخبرن مالتي وبيني انك ركوكا با راكون كبوخا ميديا سن نمني هدون رندكو وما ميسومات ميديا ميسومات خبو كله كمدي بشنغا لوكو ارو هدو سنغواسيني artisti akka samriina yeroo jalqabe artistoonni dabalii miidiyaa isaanii yuutuuba Mucaan Itoophiyaa keessatti siyaasa keessan galchi. yuutuuba isaanii kun segmaa sabiskiraayib godhanii guys artistoonni oromoo tokko meediyaa OBN irratti darbee akka hin goone warri biyya keessa jirtanii warri biyya alaa illee jirtan guys tokko sila kidee seenas raajeen akkana haa godhu namni rakkoon qabu Walakkaala ol buuti. Dhiisati. miidiyaan sammoo miidiyaan dirra goote moo Nasira taa'e. oromoodhaami wayii amaaramoo wayii faannoodha Faannoodha. miidiyaan salatti fannoo miti miidiyaa fanneessu waan qabu lukkuu Miidiyaa fannoo. garuu ujuma fannoo dalaga garuu Mucaa siyaasa keessan. Sangaan ilaalanii OBN hin beekuni haleedhaan sabiskiraayib godhe. Ol buuti. Nasira taa'e adabadhu. Mucaa siyaasa keessa gashaarti wallaahi. Dee maalati waamarra namaan qabdu. Mucaan Itoophiyaa keessatti warreen dubbachiisin. Ana hin beeku jetti mucaan. Sodaatte. Way Nasira. Ciikee nyaadha. Inkaan yaani beekame nama fe'umsa wajji sootoo hin beeku bakka fe'umsa dhaggeeffatu ta'uu qabu. اوكي بريتي دي مسكين دي تي ياتي بر لله ربي والله انا هيات كيف مشرمال كبيرة ادامك قلتي ور ساخي كيف مشرمال كبيرة دي ولا أنا عارفة ما تيجي ميديا ولا شرمال كبيرة ما كنا ما يديني قرصلا سلام إني وانا تحاسو ست هي ما تريبر لا واني ثاني يعني خلي اجو ما اذا انترفين كذا بعد وانا كبعد والله خلي كذا لقى رابطنا نمر في بيتي ده سي كم كذا سي نافذ قصدي رد روسا نادا نيا تشوتو رينا نقرر مرة خلي غيسا سلكي نغاستي كذا فوزكون دي لا انا هاي مالتي والله انه ما واقع نما في مسا تقول دوين سي والله ما جالي في كهون ميديا ممكن خالنا قلبت خال لبت تشي نقرر خال ميلان نقرر خال دتي جنة دي بس مالتي سنيس فوكس جلت تنقونه خيسا بهتما نما هنا دولة جتشو هاي كان انترفيو انترفيو ايسر او بيني جاني اوكي به ويجمعوني لا لا فريدي تيك زلكو دقيقة دي دم حاسوني نتياسو وين مستوى وان زال ما تمني تابو حاس وان تيرا الانترفيو تيك تو بسيجله كم تيوان مالي مرام سيجله بيتي خاصو سمو سلابي كبري دونا مرمو كبتره بكي سالي تمرن نجاح بقى نجاح تين بقى كمتي هاي يوم مشكور مالي لايك مالي نمني أكخيتي نجالة شوتي أرك أبيتي أبكيت تسمى قديس يعني بركمان إذا خنا جو أجرتي أتكلم فتة إذا خنا لا ويك أبدو قدني
jecha san hawaasni Oromoo wanni naa beeku qabdan jecha san fayyadamuu kiyya dirqamaasisi galee because ilma namaati mucaan nama waan ta'eef jecha wayna jaalachuun qabdu jechuun hin qabaama akkana soo beekanii sirran jiru jaalatu because moraalii godhu jiraafan inde akka kiyyatti anummaa waan isaa eegeetiin haasoo dura akka kiyyatti akka rakkina akka wallaalummaa kiyyaan gaazii beekota waan ta'etaniif jecha akka kiyyatti waan isaa eegeetiin dhugaadha na jaalachuu keetitti ani hedduun carra qabeetti of course jeetiin jiraan isin maaliif dhugaadha akkasillee dammallee kan irra deebi'ee isin baga hamilee isaa wallahi samrii kiyya galatoomi bareedduuti ya wallahi thank you so much wallahi hedduun sirraa gammade ani garuu akka uummanni keenya godhe kanaatti qona rifachiise malee haasawati isaa wajjin haasoyte hedduuta kanatti tole wallahi la azim jechuun kabajaa dangaa oliitii isaa goote akkasitti wallahi billahi maaliif hamilee isaa feene moraal isaa tuquun feene ani na jaalachuu keessatti hedduun gammachuu qabaa nama akka keetiitiin jaalatamuu kiyya carraa qabaachuudha bagana jaalatte immoo garuu ani jaalaltiniin ansii qabu yoo jiraatte ani fiilingii siin qabu jaalala obbolummaa rabbii sanii si jaaladhaan ta'e akka oromummaa walii qabna lama islaamummaa walii qabna naagati so jaalala kanaan sii qaba malee jaalala akkasii sansii hin qabu gammadee innillee okkee ani akka obboleettiin jaalata obboleettii lamaan qabaa innuma obboleettii sadinaa taatee uummanni keessaa noota gammadee jechuudha nama so as biratti hambadiin balleessin jirtu uummanni kan intarvii irraa mura isaan yoo feetan deemaa obeenni homaddaan maaliif nu homateessin lammada deebi'itii bika kana badiin balleessin jirtu dirqama qabu wani dachaa isa jaalachuuf dirqama mucaa kana hin beekuun akka taasaatti yeroo biraatiif intarvii isaatii sheerna godhe baay'ee weenasaa viidiyoo waraabee takka hawallee akkana wallistoo Ugaandaan jira barbaada sanni beektaa. Anaa sheersi godhe yaadu mucaan kuni sirba sii kannuu barbaada sagalee bareedduu qabaa yeedaloon tunillee bareedduudha jeetii san jala laal anaa sheersi godhe seenii aadatta anas raan jaalala wallee eega jaalala wallee naa kan nu deemu seetiin sirbaan kannaa fiinaa barbaada jee dhagay sirbaan kannaa fiinaa barbaada jee namni sheerna godhee nasraa samrinaan obboleettiiteetillee hiriyyaateetilleedha fiidiyoon tun isiif dalagamte janii sheerna godhanii ani tiktookii keetirra sheersi godhee waasaappii walii bilbile waasaappii nafate walii bilbilee sagaleen saaleen bareedduu yeedaloon tun bareedduudha namni kun nama sirba sii kannuu deemu dandeettii ta'e ilaaleeti sirba sii hojii deemu namni kun sii kannuu deema anilleen akkamitti qunnamta siin hin jenne samriinaa so asirraa cufeetiin barsamboota ni yaadatta koomentii jala dhaqee piliis eessa jirtaa jeeqatameef deebisaan dhindaamu koomentii keessan laayikii kuma takkaa bu'ee harkatti namni koomennaa deebisaa naa deebisee jiru so an just faniidhaan see okay waan amatti akka amal lama waan takkaa bu'aa duraatti yaayee eega Itoophiyaa guys Oromoo foo amnala yaa Oromoo tiyya amma nuti akka artistootaattis waan waliin hojjennu jira akka hiriyootaattis yaada wal dabarfannu jira sirboota dhaggeeffannu namoota sirbarraa fudhannullee waluma mari'annee waan kana goona sijammar sirba sagalee dachaa samriinaa waraabe arraa addunyaa boru akhiraadha namaatu sheernarra godhe samriinaa riyyaateeti jaanii yeroo sheernarra godhan dhaggeeffadheetiin samriinaa irratti sheer godhe samriinaan tiktooki laayikii naa tuwiteetiin deemnee nuti waasaappii waliin bilbille waan waliin anaaf laayikii ummojii naa tuwite tokko filaa naa tuwite keessaan deemnee waliin bilbilee waliin jenne samriinaa mucaan kuni sirba ammayyaa ka haala yeroo ammaa kana wajji deemu dalaguu danda'a sagaleen isaatuun bareedduudha samriinaa mucaa kana qunnamii dandeettii teetiif istaala kan keetirratti hundaa'ee samriinaa jamaal naa barbaada sirba kanaan kannaa fi namni bakka jirtan beektan na qunnamsiisaa jechuun jira nama oromiyaa keessa jiru qunnamii hin jeen dhageeyaa faamilii samriinaa silkinarraa cuftee dhayitee hawwii artii fi artistummaadhaaf qabdu jechuudha koomantii barreessitee isa jalatti fiidiyoo san jalatti eessa jirtaa piliis eessa jirta jettee koomantii gooteefi turte waggaa lamaaf deemna moo waggaa takkaa fi waa duraa koomantiin isiin gooteef laayikii kuma takkaa fi waa ol argatte garuu akka tasaa walitti dhufanii istiidiyoo warra OBN toggoo jiyaasaawwan garuu kunoo waan jette afaan siitirraa dhaggeeffadha sinigalee irra deddeebitee kan dubbachuu qabdi because ajandaa kana oowwistanii akka waan samriinaan isa tuffattee yookaan immoo isa kana lafatti dhiisteen jayina qaamaa hojjetanii buna dhugaa hojjaasaawaa interviin godhan
obbolummaatti waliif galanii أي addaan بعد دقيقة إلى النصر حتى جت دبر حتى والله وان برا تاني أنت سلام تانا نيسان جهو نقري والله أكنا نجرا في مكان لا تكبينا مالي يود قالوا بني يعني سبرينا orrifatee warra kan dhagee nama gaafatu yaa بوسني سامي نين أنا بودا وان تكسر قافتنا أبان فدا سامي أسين أبان فدا لي أسين خلاص شوف أجندا خلنا بودي متى ما نوع سنة هاي تجرا دوسين رانا دوسان yaa وين